Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota kabajamoo nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin harka qabu isiniin jecha har'antanas qophii bareedaa wayii qabadhee dhufee jira. Hammaduma qophii kiyyatti na hordofaan affeerra kiyya. Yaada yoo qabaattan karaa komantiitiin nuu kaahaa. Har'antana maal qabatee dhufe? Maaliin dhufe? Maaliin gadi dhufe jechuun keessa hin hafu waan marsariitii hawaasaa kana irra hin deemnaa, hin laallaa, hin buunaa, hin baafnaa wanni nu laallen jedhu haati. Ati waan hunda argaa oolla. Tokkoffaan social media. Social media maali? Miidiyaa hawaasaa jechuudha. Miidiyaa hawaasaa kana namoonni keenya baay'een bu'aa irraan argatan. Bes bu'aa namaa buusan malee bu'aa irraa hin argatan. Nuti bu'aa irraan argannu baay'inaan bu'aa irraan argannu kan namni keenya beekamaa. Dhibba keessa parsantaayini yookiin mumkin 30 au 20 akkana warri bu'aa irraa argatu. Garuu bu'aa namaa buufna malee nuti bu'aa irraa argannu baay'inaan miidiyaa hawaasaa kanarraa. Warri bu'aa irraa argatu illee jira. Fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa kana warroonni barnoota baratan hedduu jiru. Barnoota Islaamaa, barnoota idilee, barnoota interneetaa, barnoota garaagaraa. Garuu barnoota sanirraa galiin argatan beekumsa mataa isaanii malee galiiwwan isaan argatan hin jiru. Uummanni biraa ammoo galii irraa argatan miidiyaa hawaasaa kanarraa galii argatan galii mataa isaanii. Achirratti waan tokko tokko hojjetanii achirraa bu'aa argatan. Namni keenya ammoo kanarraa fagoodha baay'een isaanii jechuudha. Namni keenya ammallee wal waanyaa, wal hassadaa, wal guddisuun barbaadu akka yaani asirrumattu akkanatti haasawuun kunu nama gariif dhukkuba mataa guddaadha. Dhukkuba mataati. Ifama. Dhukkuba mataa guddaadha. Garuu wanni akkasii sun ammoo dogongora guddaadha. Dubartoonni teenya dhiirri keenya gara miidiyaa hawaasaa kana dhufanii akkaataa galii irraa argataniin madda galii akka godhatan fakkeenyaaf yuutuubii fa'aa hojjechuu, yuutuubii fa'aa asirratti dalaguu hin dandahanii isiniin jedha. Maarree irraa wanni qabadhee dhufee miidiyaa hawaasaa kanarraa wantoota bashannansiisoo tokko tokko qabadhee dhufee jira. Asumaan linkii yuutuubii kiyyaa Yabsaanaa Tiyuub jedhaa kunoo as gubbaa jira. Seenaati subscribe tana gattuuxanii garii mallattoo notificationaa tana tuuxanii all irra keettanii tuma biraa kuttan. Hagaanuma bes waan biraa takkan godhina. Hagatti tana nuu godhaa isin jenna. Okay, tokkoffaa irratti qabannee kan dhufne maali yoo ka jettan taate kallattimaan gara qophii bashannansiisoodha. Akka itti bohaartan abdii qabna. Gara sittarraa nu faana tura.
Okay. Dachane jirra. Lammaffaa irratti akka itti bohaartan abdii qabna. Lammaffaa irratti immoo maal qabanne dhufne maalika lammaffaa irratti nuuf dhiyaatu. Miidiyaa hawaasaa kanarraa maal argattee maal funaantee dhufte kan jettan kunooti. Sadaffaa irratti yookaan sadaffaa irratti maali? Wantoonni bashannansiisoon guyyaa har'aa sadaffaa irratti qabannee dhufnes isa kana jechuudha. Yani xiqqoo shaashaa faafaa akka itti jettanii fi ባጫ በቀደም ባጫ ፌዘኛ ነው። ባጫ አንደኛ ወታደርም አይደለም፣ እስክስተኛ ነው፣ ዳንኪረኛ ነው። በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው አጫዋች ነው። Akkasi obboleeyyan kiyya qophiin har'aaf qabadhee dhufe kanuma haga yeroo biraa wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa kana irraa waan babbareedaa agarree viidiyoon akkanatti isin dalaynee isin biraan geennutti asumaan nagayatti isin jechuu barbaada. YouTube kii subscribe godha. Maal isin jennare mee xiqqoo shaashaa faafaa isin goonee achumaan nagayatti. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمور ما فيدوا لمي سابقته قصدوا قدي بيا مقجوسا فتته دين أبان الجيو أباتي به وكان قتين كمو قلبا كجته بني سلب بري والله لراته إسا بيكا دينو بيكا أفكيتي yerootu deebisaa suuta bira geeche nama turree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa turii itti dhibee nama turree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa turii itti dhibee beekan sanyii abbaa abbaarraa dhalata dabeerotu dabee sanyii abbaa dagata dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu.